seenaa saba addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan galma keenyatti ayaanuuf wiirtuu imala itti aanuuf. Teessoo nagaa fannaan jeen Oromiyaa dhiiga lafee kiyyaa biyya abbaa kiyyaa ilmi abbaa malee dhalatu biyyaan qabaa kan na boonsitu onnee tiyyaa tiruu tiyyaa anaafis Oromiyaa Oromiyaa Oromiyaa. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa beellamni sanbataa torbee sa'a kanatti simbira qaqqabu jalqabee jira. Torbiti al takkaa qophii beellama sanbataa kan simbira geenyu egaa akkatti bareennee faayamneetudha kan nuti argamnu. Haala kanaan immoo bareechee kan nu faayee mana uffata aadaa walaaboodha. Teessoon isaanii ammoo gullallee addabaabaayii madaana lamiiti. Asumaan itti goraasiniin jechaa mana uffata aadaa walaabootiin ammoo galatoomaa jechuu barbaanna. Keessummeessuudhaan immoo keessi waliin turtii goonuu Ansittiinaa Hajjii Lubee Girmaa gama ogummaa kaameraatiin immoo ogeessa kaameraa kenna Tolosaa Bultii waliin ta'uudhaan hanga dhuma sagantaa keenyatti eessallee hin deeminaa waliin tura. Akkuma daawwattoonni keenyas argaa jiran har'a uffata godina Harargeetiin akkanatti bareennee faayamneedha kan nuti argamnu. Isuma sababeeffachuun immoo artistii keenya baay'ee jaalannu sirba Qamar Yuusufiin jalqabne. Sagantaan keenya inni jalqabaa immoo maalimee daawwattoota keenyaaf nuuf affeera. Sagantaan keenya gaanni jalqabaa yeroo hundaa kan jalqaba irratti simbira ga'u onnachiistuudha. Onnachiistuun keenya torbee kanaa maali laata? Daawwannee walitti adeemnu. Jaalala namoonni garaagaraa hiikaa garaagaraa itti kennuudhaan ibsu. Sheekispiir akkana jedhe jaalalli ijaan kan hin argamne garuu sammuutti kan mul'atu ta'ee halluu miidhagaan faayamee ija namoota hin arginittuu kan mul'atudha jechuudhaan jaalala ibse. Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa wiirtuu. Qophiin keenya onnachiistuun torban kanaa jalqabee jira. Qophii keenya har'aatiin immoo qajeelfama jaalalaa kan waliin ilaallu ta'a. Aga xumura sagantaa keenyaatti ammoo nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Seenaa keessatti Pilaatoon immoo akkana jedhee jaalala ibse. Jaalalli jireenya nama hundumaa keessatti kan dhalatu wantoota uumamaan nuuf kennaman keessaa uumama waliin qulqullina kan qabu madda tokkorraa bakkeewwan garaagaraatti faca'uu kan danda'udha jedhe. Dabalataanis Aristootil nama ta'e jaallachuudhaan eenyummaa nama sanaa waliin qooddachuuf murteessuudha. Jaalalli shaakala qofummaa tasgabbeessuun oguma tokko ta'ee qaama lama walitti michoomsuudha. Jireenya akka hin duune yookaan akka hin laafnetti jireenya keessa jiraachuu qabaa jedha. Faallaa kana ammoo gareewwan muraasni Chaandiraa Muhaanjee yookaan ammoo Oshoo jedhamuun kan beekamuun gaggeeffamanii jaalalas ta'ee walitti dhufeenyi hawaasaa akkasumas uumaa jiraachuu sammuu ofii boqonnaa dhorkuudha yookaan ammoo bitaatti jiraachuu waan ta'eef namni bilisummaa sammuu kan qabaatu yoo warreen kan hunda ofirraa dhorkidha jedha. Haa ta'u malee falaasamni Oshoo kun barsiisa mormii gochaawwan turanii faallissuu malee kamtu ammoo sammuu namootaaf gaarii akka ta'e dhidhimuu yaadaa kan jedhurraan addatti waan gumaachuu hin qabu. Namoonni
dhidhimuu yaada yoo qabaatan ofii isaanii qofaa yommuu dhaggeeffatan gammachuu maaliyyuu namaaf kennuu hin dandeenye argatu. Tasumayyuu jaalala maatii fi hawaasaa kan jedhamutti irkachuu hin qabani. kanarratti namoonni ofirratti mo'uu waan hin barbaanneef qaama ta'e sodaachaa jiraachuu filatu. Garuu ammoo jireenya keessatti kan jiru nu mataa keenya qofa akka ta'e beekuu qabna warreen jedhanidha. Haa ta'u malee falaasamni isaanii namoota irraa xiyyeeffannoo argachuuf akka ta'ee fi barnoota hundee sirrii hin qabne sababa qoobsaa irratti kan hin hundoofne jedhamuun baay'olii biratti ceephaamee jira. Walumaa galatti jaalalli humna keessa namoota hundumaatti argamu ta'ee itti fayyadama namaatiin garaagarummaa gochaa yookaan ammoo yaada namaa dalagsiisudha. Dandeettii yaaduu namaa guutuu kan barbaaduu fi haala hundumaa yeroo kamittillee mo'uudhaaf humna kan qabu bu'aa jireenyaa keessaa daandii qajeelaa irratti qofaa kan maayii bahamudha. Biyya tokko keessaa maanguddoo umuriidhaan deeman. Biyya tokko keessaa maanguddoo umuriidhaan deeman tokkotu ture. Guyyaa keessaa gaaf tokko dargaggoon kun maanguddoo kana cina taa'ee akkas jedhee gaafate. Abbayyoo agan argetti qofuma keessan jiraattu haadha warraa yookaan ijoollee akkamiin hin qabaanne. Daa'imman guddisuuf yookaan maatii bulfachuudhaaf haalli keessan rakkisaa miti. Garuu maatii hin qabdanii jechuudhaan gaafate. Yommuu kana maanguddoon kun yaadaan erga qaari'anii booda akkas ture ilma koo ani naman jaaladhuun dhabee jedhan. Dargaggeessa sanatti bitaa galee addunyaa agas ga'u keessaa namoota agas baay'atan keessaa akkamitti nama jaalattan dhabdu yoo jedhu jaarsi si'a lammaffaadhaaf yaadaan badanii turtii yeroo muraasaa booda haasaa itti fufan. Dhugumaan namni baay'eedha. Ani garuu naman gaa'ila waliin dhaabbachuuf jaalladheen qaban ture. Isheen ammoo anaaf jaalala hin qabdu turte jechuudhaan mataa oliif gadi raasaa itti fufanii yaa ilma koo egaa yeroo dargaggoo turretti isheen nama biroo jaallattee itti heerumtee jedhan. Dargaggeessichis erga akkas ta'ee isaan ammoo darbanii kan biroo maaliif akka hin fuune gaafate. Maanguddoonis dubbii guddaa kan inni hin eegne tokkoon deebii deebisaniif. Osoon nama biraa fuudheera ta'e jaalallee koo sanaa kunuunfachaa jiraachuu hin danda'u ture. Amma garuu aga kana jaalallee koo sanaa kunuunfachaa jiraachuu danda'een jira. Kanaaf ani aga har'aatti maatii mul'atu hin qabu. Maatii keessa koo jiraatu malee maatii jaalala naaf kennus akkasuma kanan kennuuf malee jechuudhaan deebisaniif. Namoota jaallachuudhaaf dirqama jaalala irraa argachuu hin qabu. Jaalalli kennuu qofaan bakka bu'a. Kennuun ammoo callisanii gatii tokko malee jaallachuu jechuudha. Kitaabni guddichis seera kanatti waliif ni gala. Yeroo jaalannutti namoota irraa deebii jaalalaa dhabuu ni dandeenya. Inumaayyuu jibbanuuf qooduu danda'u. Egaa yeroo kanattis kan nurraa eegamu jaallachuu qofadha. Daawwattoota keenyaa turtiin waliin qabaattaniif ulfaadhaa isiniin jechaa torban kutaa lammaffaa isaatiin aga walitti deebinutti torban boqonnaa gaarii isiniif haa ta'u. Nagaatti.
daawwanni walitti deebinee jirra daawwattoota keenya waa'ee jaalalaatii onnachiistuu torbee kanaatiin ka irratti fuulleeffate waa'ee jaalalaa yookaas immoo maalinni lubee jaalallee qabee gangalchee hojjise moo maalinni sababni saamee waa'ee jaalalaa fi seenaa gabaabduu tokko sosorra nu buuste. Waa'ee jaalalli akkuma beekamu kennaadha jedhama. Saayikooloojistoonni baay'een jaalalli kennaadha jedhu. Eenyu akka kennu eenyu akka fudhatu gara mana beekuun qabu. Ati warra kennu moo warra fudhatan keessa jirta? Anaan jaalalli na qabee beeka. Garuu akkas miidiyaa hawaasummaa irra ba'ee nama malee waaqa malee eenyuta nama maaloo jedhee miira koo miidiyaa hawaasummaa irratti ibsadhee hin beeku. Garuu anaan jaalalli na qabee beeka. Si gochiisee hoo beeka? Manatti na deddeebiin namoota. Qophiin keenya inni dhumaa ammas barnootaati. Ammas barnootaa torbee kanaatiin gaaffiiwwan akkamii gaafatamanii deebiiwwan akkamii dhageenya laata? Daawwannee walitti deebina. Barnoota ammas barnoota kanata ukaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata ukaba kaayyoon oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa. Barnoonni dhugaan ofirraa eegala. Qophiin keenya ammas barnootaa jedhu jalqabee jira. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u. Qophii keenya har'aatiin egaa akkuma kana duraa jechamoota mammaaksaalee fi gaaffilee isin barsiisa akkasumallee isin bashannansiisa jennee yaadnu muraasa qabannee dhiyaannee jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti immoo nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaa ogeessi kaameeraa keenyaa Tolasaa Bultiidha. Eessayyuu hin deeminaa turtii gaarii nu waliin qabaadha. Barnoota ammas barnoota kanata ukaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata ukaba kaayyoon oromoota. Tole gaafa qopheeffama waan taateef ulfaadhu walaa barrume. Galatuma Abdulhaq jedhama. Galatuma anis Brook Mogas jedhama. Birraatuun jedhama. Ani maqaan koo Misgaaneen jedhama. Barnoota ammas barnoota kanata ukaba kaayyoon oromoota. Barnoota ammas barnoota kanata ukaba kaayyoon oromoota. Egaa Oromoon mammaaksa isaanii kan inni beekamu yeroo mammaaku dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemtee jedha. Booya fardaa deemtee jechuun maal jechuudha? Booya fardaa? Dhirsa hin qabne booya fardaa deemtee. Jabaadha mammaaksichi. Bicuus hin jabaata booya fardaa deemtee. Naa darbu kun. Salphaan gaafadha. Egaa Oromoon akkuma beekamu mammaaksanidha kan inni beekamu. Jaartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemtee jedhee mammaaka. Kana jechuun maal jechuudha? Jaartiin waan maal hin qabneetti? Dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemtee jedhamee mammaakama. Mammaaksi kun maal ibsa? Jechuun rileeshinii san keessatti waan pure hin taane tokko hin jira miti waan waliigalteen kan hin jiraanne yoo ta'e wannichi sun wanna badaa ta'a isheenis gara biraa deemte jechuudha jiruun hin taane jiraachuu dandeetti isheen. Kanaafuu kan dhirsa hin qabne booya fardaa deemte jechuun jiruun taane jiraatta akka jechuutti. Garuu isheen ni deemti? Niitiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemte jedhamee mammaakama. Kanaafuu hin deemte. Oromoon egaa akkuma beekamu mammaaksa isaanii kan inni beekamu mammaaksa isaa keessaa tokkoon siif jedha. Dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jedhama. Kana jechuun maal jechuudha? Dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa? Dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jechuun maal jechuudha? Booya fardaa deemti jechuun? Ani hin barre. Maaliif waan jedhame sitti fakkaata? Mammaaksi kun maaliif waan mammaakame sitti fakkaata? Mammaaksi kun immoo booya fardaa deemte jechuun fardi faayidaa hin qabdu foonsiis hin nyaatamu sani fedheen yaada jechuudha. Garuu dubartii dhirsa hin qabne qofa deemaa jedhee mammaake. Mammaake moo dubartiin dhirsa hin qabnetti garuu naan danda'amne. Barnoota ammas barnoota kanata ukaba kaayyoon oromoota. Barnoota
beekamoo egaa Oromoon mammaaksaanii kan inni beekamu mammaaksisaa keessaa immoo dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jedhee mammaaka. Dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jechuun maal jechuudha? Dubartiin dhirsa hin qabne jechuun hin beeku. Dubartiin dhirsa hin qabne gaalamootaa jedhamti. Akka aadaa Oromoo kan biraan immoo hin beeku. Kanaafuu kan dhirsa waan booya fardaa immoo deemti jedhama. Booya fardaa hin beeku. Naannoon ammatti argamnu jechuudha. Ammatti Saarbeet jedhamee beekama miti. Maqaan ganamaa isaa duraanii maal jedhama ture? Maqaan ganamaa isaa Pushkin. Pushkin addabaabaayii itti an beekama. Maqaan ganamaa isaa hin beeku. Amma Saarbeetii maqaan walii. Afaan Oromoo maqaan wayii jira. Maqaan afaan Oromoo sun maal jedhama? Mana cidhaa. Mana citaa. Saarbeet. Lakkiin barreeffamsa. Maqaan ganamaas immoo Saarbeet jechuun gara Oromiffaatti yeroo konverti goone immoo Saarbeet mana margaa. Maqaa ganamaan qabdi bar Saarbeet. Maqaa jechuun maqaa baay'ee qaba. Isaan immoo adda baasee hin beekne ani ispeektaa sanumaaf. Cal. Yaali maal sitti fakkaata yeroo yaaddu? Saarbeet jedhama ammatti. Saarbeeti nagal. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Yeroo intarneetii fayyadamne jechuudha. 3G, 2G, 4G, 5G jedhama. 3G maalidha? 3G jechuun tokko lama sadi dhaloota sadaffaa jechuudha. Ati kamiin fayyadamta? Ammaan 4G'n fayyadama dhaloota afuraffaa jechuudha. 3G'n inni 3G jedhamu sunimmoo jechuun haala waan konnekshinii yeroo fayyadamnu daataa yeroo fayyadamnu konnekshinii jiramti inni guddataa deema jechuun 2G'n jira H+ kan jedhamus jira EADS akkas kan taa'u garagaru istaandarsiisaa natti fakkaata 3G isaa kun. Isaan keessaa kamiin fayyadamta? An 5G fayyadama kaadha. 3G jechuun maal jechuudha? 3G jechuun maaliin? Waan yeroo hiikamu 3G jechuun Oromiffaan sitti himumoo? Afaan Oromootiin naannofne. 3G ati maal fayyadamta? Maaloo? 3G, 2G kan jedhaman keessaa maal fayyadamta? Ani 4GB minaamin fayyadama. 4GB jechuun maal jechuudha? Kunoo natti ulfaate. Baay'ee natti ulfaate. 3G? 3G? Naangalleen. Maal fayyadamta ati isaan keessaa? 3G. 3G jechuun maal jechuudha? Naangalleen. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Jechamaa goota Oromootu jedhe. Uummanni hundumtuu haa baratu. Lammiin baratee gaaffii mirgaa gaafataa kan jedhe eenyu gootichi maqaan isaa? Namni walaleessaa Dr. Alii Birraa hin beeku. Dr. Alii Birraadha yookaan immoo eenyudha? Namni baratee gaaffii mirgaa gaafataadha? Hacaaluudha. Beekuun hin darbu. Kun ammoo jechama. Uummanni Oromoo barachuu qaba. Lammiin barate ammoo gaaffii mirgaa gaafataa jedhe goota tokkotu eenyudhan? Waaqoo guutuudha moo? Taaddee Birruu.
Goota Abshee Garbaa. Yaali. Yaalu. Haali Birraati. Lammiin barate gaaffii mirgaa gaafataa jedhe waan ittiin beekamu keessaa isa ijoodha kun. Lammiin barate moo gaaffii mirgaa gaafata kan jedhe harkaa badii illee malee xiqqoo beekan ture. Eenyuun siin jedhaa? Goonni Oromoo Haacaaluun illee gootadha. Taaddasaa Birruu illee gootadha. Kanaafuu lammiin barate gaaffii mirgaa gaafata kan jedhe eenyu? Haacaaluu. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Tole gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadha. Ashi galatoom. Ayyaayyi si galatam. Koo fayyamamaa waan taateef ulfaadha. Ishee galatuma baay'ee. Walitti deebinee jira egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenyarraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu gaaffii gaafachaa turre keessaa tokkoffaa irratti kan gaafanne mammaaksadha. Egaa Oromoon kan inni ittiin beekamu mammaaksaani. Gaaffiin inni tokkoffaani dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jechuun maal jechuudha jenneetudha kan nuti gaafanne. Dubartiin egaa dhirsa hin qabne nama ishee to'atu waan hin qabnee fi bakka itti waamanis bakka itti waamnes bakka hundatti argamti akka jechuutti kamaa jechuudha. Egaa gaaffiin inni lammaffaa gaafanne immoo naannoo namatti argamnu kuni maqaan namni itti waamamu Saarbeet jedhama. Maqaan ganamaa isaa hoo maalidha jennee gaafanne maqaan ganamaa isaa gaa Calcalii jedhama jechuudha. Gaaffiin nuti sadaffaa irratti gaafanne ammoo yeroo intarneeta fayyadamnu 2G, 3G, 4G amma keessaa ammoo 5G iyyuu dhufeetudha kan inni jiru. 3G jechuun maal jechuudha jenneetudha kan nuti gaafanne. 3G jechuun egaa third generation yookaan ammoo dhaloota sadaffaa jechuudha. Gaaffiin afuraffaa fi inni dhumaan ammoo uummanni Oromoo barachuu qaba. Lammiin barate gaaffii mirgaa gaafata. Kanaafuu haa barannu jedhee goonni dhaadannoo kana dhaadate eenyu jenneetudha kan nuti gaafanne. Egaa goonni kuni Jeneraal Taaddasaa Birruudha jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaaffiin keenya ammas barnootaa kan torbee kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee torbee qophii kan biroon gaaffii birootiin naga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu nagaan tura. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoonni dhugaa ifirraa eegala aadaa hubachiisee seenas ni xinxiira of tuffii balleessa haamilee kufte kaasa ija jaame banaa sammuu bilisoomsa ija jaame. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtii haga ammaatti nu waliin taasisaa jirtaniif ulfaadhaa isiniin jecha egaa qophiin keenyaa akkuma itti fufetti jira. Egaa torbee kanaan immoo mammaaksoota hedduu yeroodhaan gaafatta. Mammaaksoota gaafatte keessaa immoo niitiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jette. Haati koo yeroo baay'ee gaafannaan jooru mana waan hin teennee fi mammaaka kana natti mammaakte. Atis immoo har'a akka carraa isa gaafatte mee maal ibsanuuf ibsa? Egaa Oromoon yeroo baay'ee kan inni ittiin beekamu mammaaksaanidhaanis kanumarraa ka'ee taaniin torbeetti al takka gaaffii tokko gaafachuudhaan kan inni isaan faana turu. Egaa dubartiin dhirsa hin qabne booya fardaa deemti jechuun egaa madaala ishee akka gadi buusuutidha ergaa dabarfachuun kuni yoo bakka waamanitti bakka waamnetti bakka maratti argamti kana jechuun ammoo kwaalitii ishee gadi buusti akka jechuuttidha kan inni hiikamu jechuudha mammaaksa Oromoo kun. Injoortii lafa martii hin teessu manaa bakka hundaa jirti. Daawwattoonni keenyas ammas barnootaan irraa barataniirtu ittis immoo bohaartaniitu jenneetika kan nuti abdannu qophii keenya goolabnee irra gaalube. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenya torban kanaa goolabneetudha kan nuti jirru. Aga xumura sagantaa keenyaatti ammoo nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha nagaa keenya dhaammannee isin biraa sokkuuf jenna. Keessummeessuudhaan keessi waliin turtii goone Ansittiinaa Hajjii Lubee Girmaa gama ogummaa kaameraatiin immoo ogeessa kaameraa kenna Tolosaa Bultii waliin ta'uudhaan ture nama torbanii nu haa taasisu nagaatti. Eebu odeeffannoo haqaa kan nu baasu duudhaa
Seenaaf seenaa sabaa addunyaaf kan mul'isu dhaloota qubeen dhalootaaf kalaqame naamusa ogummaatiin masakame barriif bari nagaa haa taatuuf lammiin hubannoo haa qabaatuuf gamtaan galma keenyatti ayaanuuf wiirtuu imala itti aanu.